Akkaataa Gmail akkaawuntii itti banattan email akkaawuntii yookaan Google akkaawuntii mataa keessanii banachuu qabdu jechuudha. Awwala gaafa bilbila bittan wanti isin gochuu qabdanuu Gmail akkaawuntii nama biraa keessaa balleessanii kan keessan banachuu qabdu jechuudha. Karaa sirrii ta'een emailii haala kamiin akka banachuu dandeessanuun isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo laayikii tuqaa yeroo dhaggeeffattanuu gaafii qabda kumaatti itti barreessuun dagatanaa. Bilbila keessaa emailii banuudhaaf bilbila keessa irraa siitingii seentu emailii karaa sirrii ta'een banachuuf siitingii irraa akkaawuntii inda baakaappii tuquudhaan manaaji akkaawuntii tuqxu jechuudha. Akkaawuntiilee yoo qabaattan asirratti ni baasa. Yoon qabaanne ol xaa'uudhaan ganjallaa dhuftanii add akkaawuntii bakkeetti ni tuqxu. Google kan irra tuqxu ammallee Google tuqxu kana hunda keessaayyuu Google irra tuqxanii yoo dhiqata bilbila keessan paatarnii yookaan ashaaraa qabaate itti naquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Ashaaraa kan paatarnii itti naquudhaan gara fuula duraa deemtu. Google akkaawuntii sirrii ta'ee ka keessan banattu maqaa keessaniin ka ilaa yoomii isin wajjin taa'u. Asirratti kan isin gochuu qabdan create akkaawuntii tuquu qabdu jechuudha. Asirratti create account kan itti kaatuqtu haaraa uumuu waan ta'eef haaraa banuudhaaf for my personal use bakka kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Achirra eega tuqxanii first name bakka irratti maqaa keessan sarneemii jalatti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha. Asirratti kaawwalaatti maqaa keessan kaganjallaatti maqaa keessan kan asirratti barraa'u Google akkaawuntii awwala tokkoffaa banattan yoo ta'e maquma keessaniin banadhaa. Kan lammaffaa immoo waan barbaaddeen banachuu dandeessu jechuudha. Garuu isa awwalaa maquma keessaniin barreessaa banadhaa jechuudha. Amma isin agarsiisuu waan ta'e naan maquma takkan barreessa waan hin iimeelii qabu jennaan. Iimeeliin faayidaan isaa lakkaa'amee hin dhumu. Feesbuukii, Tiktookiidhaa fi waa meeqa ittiin hojjechuuf isin gargaara jechuudha. Akka Feesbuukii ittiin hojjetu iimeeliidha. Eega maqaa keessan maqaa abbaa barreessanii neekist kan itti kaatuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Next tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii asirratti dogoggoruu hin qabdu jechuudha. Basic information jedha. Asirratti day guyyaa dhalootaati kan isin barreessitan. Inni namni baay'een dogoggora asirratti guyyaa dhalootaa itti dhalattan malee guyyaa amma keessa jirtanuu miti. Yoo hin beekne ji'uma takka ka darbee barreessitu ji'a asirratti maayii ji'a inni kun waggaadha. Waggaa keessa dhalattan bara dhalootaa keessan jechuudha. Yoo hin beekne baruma darbe takka barreessitu jechuudha. Kaammaa kanaa barreessuu hin qabdanu bara darbe jechuudha. Guyyaan dhalootaa keessanii amma takka guyyaa dhalootaa keessanii eega guuttanii fixxanii mallattoo xiyyaa kana bantu jechuudha. Eega guyyaa dhalootaa ji'a keessa dhalattan guyyaa dhalattanii fi bara dhalotaa guuttanii mallattoo xiyyaa banuun shamarra taatanii yookaan shamarra taatan feemilii warri dhiiraa meel keetti kaa filattu jechuudha. Warri shamaraa feemilii filattu. Meelii eega tuqxanii ganjallaa dhufuudhaan neekist keetti kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Neekistii ganjallaa jirtu tuquudhaan dogoggoroo hin qabdanu jechuudha. Iimeelii kan keessan haala kanaan fidee isinii baasa jechuudha. Asirratti iimeelii sadii isinii baasa. Sadii keessaa ka awwalaa filattu yookaan ka lammaffaa. Kaawwalaa yookaan kan lammaffaa isa awwalaatti raayitii gochuudhaan ganjallaa dhuftanii neekistii gootu jechuudha. Inni maqaa keessan wal jijjiiree fiduu danda'a yookaan maqaa abbaa keessaniitiif maqaa keessan wal jijjiiree fiduu danda'a. Waa tokko rakkoo qabu suma awwalaa filachuudhaan neekistii gochuun gara fuula duraa eega dhuftanii paaspoortii iimeelii sanaa isin gaafata jechuudha. Create strong passport. Storage paaspoortii cimaa ta'e takka ni uumtu as keessatti qubee guddaa lakkoofsaa fi mallattoolee meeshinii adda addaa wal keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Paaspoortii isin barreeffattan qubee guddaa lakkoofsa qubee xiqqaa mallattoolee adda addaa of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Asirratti paaspoortii kana mallattoo sanduuqa kanaatti raayitii gootanii eega kaatanii ilaaluu dandeessu. Mallattoo sanduuqaatti raayitii keessanii paaspoortiin sun maal akka ta'e ilaaluu dandeessu. Kan mallee eega kana hunda fixxanii neekist keetti kaatuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Paaspoortii kana eega uumtanii 8 ol ta'uu qaba paaspoortii isin uumtan. Hamma Google akkaawuntiin banamee dhumatee jira jechuudha. Iimeelii akkaawuntii mataa keessanii keessa bantanii jirtu jechuudha. Gmailii kana waan barbaaddetti fayyadamtu. Neekistii tuquun haala kanaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan isin agarsiisa iimeelii isin bantanii kaatan maqaadhaa wajjin. Hamma asirratti ganjallaa dhufuudhaan neekistii tuquudhaan iimeelii bannee fidnee jira. Ol xaa'uudhaan I agree kayettanii tuqxu. I agree kana eega tuqxanii dhumatee jira. Hamma dudduubatti isin deebisaa jechuudha. Gara Googilii bakka awwala kaataniitti isin deebisaa jechuudha. Iimeelii kana Tiktookii ittiin banattu, Feesbuukii ittiin banattu, hammallee Yuutuubii ittiin banattu waa baay'ee itti fayyadamuu isin gargaara jechuudha. Iimeeliin tokko nama bantanii kaatan Google Play Store irraa appii daawuloodii gochuu waa meeqa isin gargaara. Nama miseejii adda addaa iimeeliidhaan erguu yoo beektan isin gargaara jechuudha. Iimeeliin wantoota akkasuma addunyaatti fayyadamaa jirtu keessaa isa tokkoffaadha. Hamma akka lakkoofsa bilbilaa bu'ee kana bakka lakkoofsaa bu'ee kan nama gargaaru keessaa isa tokkoffaadha. Iimeelii haala kanaan banatu osoo hin dogoggorin amma dudduubatti isin deebisee jira. As keessaa boodaan Google Play Store gubbaa seentanii Google irratti jechuudha. Iimeelii nama biraa yoo bilbila keessaa jiraate balleessuu qabdu. Itti fayyadamuu hin qabdan kan nama biraa. Google Play kana gubbaa seentanii itti qayyartanii illee asirra Google Play Store irra eega tuqxanii gubbaarraa profaayilii tuquudhaan iimeelii amma bantan kanatti qayyaruu dandeessu. Asirra yeroo profaayilii tuqxan iimeelii amma bantanuu barbaaddee itti qayyaruu dandeessu jechuudha. Gmail akkaawuntii irra seentanii appii Gmail irra seentanii iimeelii sana banamuu dhiisuusaa miseejii adda addaa isiniif gala. Yoo banamee raate miseejii isinii seenaa asirra seenuudhaan iimeelii jechuusa kana Gmail kaarra seenuudhaan
itti jijjiirtanii gubbaarratti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu iimeelii amma isin bantan kun faayidaa guddaa qaba. Haala kanaan baradhaa itti fayyadamaa isiniin jecha gaaffii qabaattan komantii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa barnoota dabalataa argachuuf akkaawuntii keenya fooloo godhaan hordofaa isiniin jedha. Google akkaawuntii amma bantan arguu barbaaddan siitingii gubbaarraa akkaawuntii inda baakaaf bakkee tuquudhaan manaaja akkaawuntii bakkee tuqaa tuquudhaan iimeelii amma bantanii kaatan arguu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa fooloo gochuun dagatinaa gaaffii qabaattan komantii barreessaa galatooma.